هوي أنا أفهمني أتكلم Harka fuunee akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu odeeffannoo teenya guyyaa guyyaan isin biraan geenyu tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya jalqabaatiin humni addaa Tigraay yookaan Tigraay Defense Force jedhamu leenjii isaa xumuruudhaan humni kutaa waraana armii 70 jedhamu gara Suudaanitti hoggaa qajeelu humni armii 150 jedhaman ammoo mootummaa Itoophiyaa irratti lola banuudhaaf yeroo isaan sochii waraanaa gara daangaa Amaaraa naannoo Walqaayitti taasisan mul'ate. Odeeffannoo teenya lammeessaatiin dhimma Iraan irratti mari'achuudhaaf ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchiin biyya Ooman dhaquun himame. Abbootiin qabeenyaa magaalaa Finfinnee dabalii kiraa dhibbantaa warra qaxxii 5 ol kireeffattoota gaafatan akka adabaman bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksise. Kanneen isin dhageessifnee ijoowwan oduu teenya guyyaa har'aati amma gara bal'ina oduu lammii miidiyaa guyyaa irratti qopheessinitti isin dabarsina. Hanga dhuma odeeffannoo teenyaatti nu hordofaa afeerra teenya amma gammanumaan bal'ina oduu isinitti himna. Humni waraanaa ittisa Tigraay yookaan Tigraay Defense Force jedhamu mootummaa Itoophiyaa irratti lola banuudhaaf yeroo garaagaraatti himatamaa ture. Humnoonni kunneen leenjii erga xumuraniin booda gariin gara biyya Suudaan gariin gara Eertiraadhaa qajeelanii jiraachuun dhaga'ame. Humnoonni kunneen yeroo ammaan tana humnoota alaa diinota waraana Suudaan waraana humnoota Eertiraatii fi faannoo dabalatee gamtaa simdoo jaamu uumee mootummaa Itoophiyaa irratti kallattii garaagaraatiin lola banuuf qophiirra jiraachuun himame. Humnoonni kunneen kallattii gara lixaa naannoo Beenishaangul Gumuziin dhukkaasanii banan jechuudhaan qondaalli waraana Itoophiyaa Jeneraal Saddaangat Gabrateensaahidha kanaan dura himee turuun daldama. Amma immoo humnoonni kunneen gara daangaa Walqaayitiin mootummaa Itoophiyaa waraanuudhaaf yeroo sochii taasisan viidiyoon isaanii dho'isaadhaan waraabame gadhiifamee jiraachuu dhaqqabe. Isin daawwachiifneeti walitti humnoonni Tigraay yookaan Tigraay Defense Force jedhaman kunneen kanaan dura qondaalli waraanaa olaanaan saban Tigree ta'e Jeneraal Saddaangat Gabrateensaahidha. Humnoonni kunneen kallattii eegaman kallattii Walqaayitti qofaan osoo hin taane yeroo ammaa tana humnoota Suudaan dabalanii kallattii lixa Itoophiyaa naannoo Beenishaangul Gumuziin dhukaasa banan jedhee dubbateen booda guyyaa itti aanutti ammoo humnoonni kunneen waraana Suudaanii wajjin daangaa Itoophiyaa fi Suudaan wal daangeessitu bakka addaa magaalaa Tarsiimoo taate Kormuu irratti dhukaasa bananii jiraachuu gabaasuun keenya ni yadatama. Ammaan tana akkuma hin eegamin naannoo daangaa Walqaayitti naannoo Amaaratti dhiyaatutti mootummaa Itoophiyaa irratti lola banuudhaaf humnoota faannoo dabalatanii dhukaasa banuudhaaf humnoonni kunneen gara daangaa Walqaayitti yeroo deeman viidiyoon dho'isaadhaan namoota waraabamtee lammii miidiyaa harka dhaqqabdeeti jirti. Humnoonni kunneen yeroo ammaan tana leenjii erga fudhataniin booda kallattii Affaar akkasumallee naannoo Amaaraa naannoo Beenishaangul Gumuziin dhukaasa banuudhaaf mootummaa Itoophiyaa waraanuuf qophii xumuranii jiraachuu ibsi qondaaltota TPLF fi dhiyeenya ba'e kan akeeku ta'uu isaati. ብዙ ሰው ከፌደራል መንግስት ጋር መስራት ፕሪቶሪያ የፈረምከው ከፌደራል መንግስት ጋር መስራት ነው። dhimma kanarratti pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay ta'uudhaan bulchaa akka turee fi eegasii ammoo TPLF'n aangorra ari'amee gara Finfinnee dhufuudhaan waajjira ministeera muummeetti gorsaa ministeerota dhimma baha Afrikaa ta'uun kan muudame qondaalli siyaasaa Itoophiyaa guddaan obbo Geetaachoo Raddaa waa'ee cabuu waliigaltee Piriitooriyaa laalchisee akkas jechuudhaan dubbate. Waliigaltee Piriitooriyaa kanneen mallatteessan qondaaltonni TPLF fi mootummaa federaalaa wajjin hojjechaa jiran kanneen bolola aangoo qaban immoo waraana qindeessanii humnoota cimdoo yookaan humnoota diinota Itoophiyaa alaataa wajjin mootummaa Itoophiyaa irratti dhukaasa banuuf akka deeman afaan Amaaraatiin dubbateeti jira. Obbo Geetaachoo Raddaa akkas jechuudhaan dubbate. ተስማምተን የመጣ ነው። ኢቭን ናይሮቢም ድረስ ሄደን የተወያየ ነው። አድጉደምና አጉላ የመከላከያ ካምፖች እንደሚኖሩ ታሳቢ አድርገን ነው ተስማምተን የመጣ ነው። ያኔ የቲፒኤልኤፍ ስራ አስፈጻሚ ምን ይል ነበረ? አይ አዲስ መቀለ ከተማማ ተቀምጠን አንንቀሳቀስም እንዴት ብለን Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa hirmaattota naannolee Itoophiyaa garaagaraa akkasumas magaalotaa fi aanotarraa wal dhufanii dhimma biyyaa gurguddoo murteessuudhaaf magaalaa Finfinnee hoteela Skylight'tti jalqabde guyyaa irrantanaa komishiniin marii kanarratti guyyaa jalqabaatiif kan dhagame. Komishiniin marii biyyaalessaa kun dhimmoota gurguddoo biyya irratti kan murteessan hoggaa ta'u dhimma kanarratti dhimmi murteessummaa magaalaa Dirree Dhawaa Finfinnee fi Mooyaalee kan hammatan ta'uu fi ijoo komishinii kanaa ta'uun ibsameeti jira. Magaalaan Finfinnee naannoo Oromiyaa taatee itti fufti immoo naannoo if dandeessi taatee magaalota
garqabatte hunduu itti kajurratti murteen kadabrogaa ta'u akkasumallee magaalaan Dirree Dhawaa dandeessee aanaalee godina Harargee ba'aa hammatan akkasumallee baadiyyaalee Dirree Dhawaa ifitti dabaluudhaan naannoo if dandeessitaati immoo naannoo Somaaleetiif naannoo Oromiyaa jalaa tokko jala galuu qabdi kaja'uu dhimma ijoo marii komishinii biyyaalessaa ta'uun akka ajandaatti dhiyaatuun ibsame. Dhiyeenya kana immoo dhimma magaalaa Dirree Dhawaa irratti ilaalchisee ibsa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad baatii torba dura magaalaan Dirree Dhawaa bara 1990 dura qaama mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu ibsa kan isin biraan ga'uu keenya yaadatama. Amma immoo komishiniin kun marii kana ifaan ifatti jalqabuudhaaf guyyaa irraa ibsa jalqabaa kanne. Komishiniin kun bakka bu'oota mana marii biyyaalessaaf ibsa marii duraa kan kennu yoo ta'u manni marii biyyaalessaa Itoophiyaa bakka bu'oota yaa'ii biyyaalessaa adoolessa 8 bara 2018 irraa eegale walgahiin kun kan itti fuftu ta'ullee beeksisee jira. Haasawaa baneensaa guyyaa irraa taasifameen komishinarri olaanaan Profeesar Masfiin Arayyaa Itoophiyaan mallattoo walabummaa Afrikaati jechuun ibse. Itoophiyaan hunda hafuura adawaati gara marii fi waliigalteetti jijjiiruun biyya ijaaruu fi biyya if dandeessee itti fufte taasisuu qabnaa jechuudhaan ibse. Mariin tun milkaa'inaan akka xumuramtuuf ibsi guyyoota sadeen itti aanan kana keessatti kan kennamu ta'uudhaa fi marii tana akka hordofamtus dhaameeti jira. Ibsa kanarratti kaayyoon gumii biyyaalessaa adeemsa marii gahee fi itti gaafatamummaa bakka bu'oota akkasumallee naamusaa fi hojimaata marii tanaallee ibsate jira. Hirmaattonni hubannoo gahaa akka qabaataniif yaa'ii marii biyyaalessaa irratti bu'aa qabeessummaa ta'een akka hirmaataniif ibsi jalqabaa kun kan kenname ta'uun eerame. Abbootii qabeenyaa daballii kiraa dhibbantaa 10 akka qabxii 5 ol murtaa'e ol daballi biraa gaafatan irratti murteen akka dabru bulchiinsi magaalaa Finfinnee guyyaa irraa beeksise. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bara baajataa kanaaf daangaa daballii kiraa dhibbantaa 10 akka qabxii 5 qofa akka ta'u murteessuudhaan abbootiin qabeenyaa kiraa daangaa kana ol dabalan irratti tarkaanfiin cimaan akka fudhatamu beeksise. Akka itti gaafatamtuun biiroo misoomaa mana jireenyaa magaalaa Finfinnee aadde Qaantee Wallagga Goorgis jettetti daangaa gatii kun kan murtaa'e qorannoo saayinsii gadi fageenya qabuun baasii jireenyaa qaala'insa jireenyaatiif dandeettii kireeffattoota kafaluun tilmaama keessa galchuudhaan kan raawwatame ta'uu ibsite. Seerri kun abbootiin qabeenyaa akka fedhii isaaniitti daballii akka hin goone kan dhorku yoo ta'u abbootiin qabeenyaa kiraa manaa dhibbantaa kana ol dabaluu fi kana ol gaafatan irratti murteen cimaan kan dabru ta'uu beeksifte. Seera kana cabsuun dhaabbilee daballii kiraa dhibbantaa 10 akka qabxii 5 ol gaafatan waliigaltee isaanii hin haaromsine yookaan waliigaltee afaaniitiin qofa naannoo keessatti kiraa manaa jechuudhaan tokko tokko isaan irra deemanii gaafatan irratti seeraan kan gaafataman ta'uu fi adabbiin kan irratti fudhatamu ta'uu bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksise. Bulchiinsi magaalaa sirna kana hojiirra oolchuudhaan rakkina kireeffattootaa ittisuu fi hariiroo nagaa uumuuf kan gargaaru jechuun beeksise. Kireeffattoonni kamuu daballii kiraa manaa seeraan ala yookaan doorsisa isaan mudateef karaa toora bilbilaa walabaatiin 6922 irratti bilbiluudhaan gabaasa godhuu akka danda'anii fi eeruu kennuu akka danda'an waajjiricha beeksisuu qabanii jechuudhaan biiroon manneen bulchiinsa magaalaa Finfinnee guyyaarraa beeksise. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa odeeffannoo teenya guyyaa guyyaan isin biraan geenyu kan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.